qopheessummaa biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinneetiin waltajjiin waadaa walitti hidhamiinsa maatii fi barattoota haaraa naannolee garaagaraa irraa Yuunivarsiitii Paabliik Sarvisii Itoophiyaatti barachuuf dhufanii geggeeffameera. Waltajjicha irratti haasaa kan taasisan pirezidaantiin Yuunivarsiitii Paabliik Sarvisii Itoophiyaa Dr. Nugusuu Taaddasaa sagantaan kun barattoota naannolee garaagaraa biyyattii irraa gara yuunivarsiitichaa dhufan miirri qofummaa osoo ittiin dhaga'amin jiraattonni magaalaa Finfinnee deeggarsa barbaachisu hunda akka taasisaniif kan yaadame ta'uu himaniiru. እኛም ከአካባቢው ማህበረሰብ ተወላጆች ጋር barattoota haaraa naannolee irraa gara yuunivarsiitii keenya dhufan nutis hawaasa naannoo kanaa waliin walitti yoo hiine akka waan maatii isaanii waliin jiranitti miirri itti dhagama. Miirri achiis abbaa fi haadha qabna, asiis haadha fi abbaa qabna kan jedhu itti dhagama. Kun ammoo walitti dhufeenyi isaanii cimuun yaaddoo tokko malee barnoota isaaniitti firii gaarii akka galmeessaniif murteessaadha. Miira Itoophiyaanummaa gonfatanii akka bahaniifis isaan gargaara. Walitti hidhamiinsi akkasii barattoota naannolee garaagaraa irraa dhufanii fi hawaasa magaalaa Finfinnee gidduutti taasifamuun ijaarsa biyyaa fi nageenya waaressuu keessatti shoora olaanaa qabaachuu kan himan ammoo biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinneetti dursaa garee dhimmoota dhaabbilee amantaa obbo Iliyaas Qajeelaati. Sagantaan keessumaa guyyaa irraa jalqabe kun gahee olaanaa qaba. Walitti hidhamiinsa gidduuttis gahee olaanaa qaba. Nageenya waaraallee mirkaneessuu keessatti ijaarsa nageenyaa keessattis gahee guddaa qaba waan ta'eef walumaa galatti sagantaan kun karaa ittiin nageenyi ijaaramu keessaa duudhaalee nageenyaa keessaatti sagantaa olaanaadhaaf sagantaa tokko jechuun danda'a. Jiraattota magaalaa Finfinnee barattoota haaraa yuunivarsiitichaa deeggaruuf waadaa seenan keessaa obbo Taakkalaa Moosisaa fi aadde Addisaalem Zannabee barattoota kanneen akka ijoollee isaaniitti gorsuu fi waan isaan rakkataniin cinaa dhaabbachuuf kutannoo qabaachuu eeraniiru. Barataa fudhadhee akka maatiitti isaan wajjin illee walitti dhufeenya uumee barataa sanallee yeroo yerootti gorsa qabxii gaarii akka fidu illee garee amansiisa sanarratti illee jajjabeessa barnoota isaa qofarratti akka xiyyeeffatu rakkoon qubummaa akkasatti hin dhaga'amne wantoota kana sappoorti taasisaa nan fudhadha malee. Min dawalaach anis abbaa maatii ta'ee barattoota naannolee biroorraa gara yuunivarsiitii kanaa dhufan keessaa deeggaruu fudhadheera. Kanaaf akka miirri kophummaa ittiin dhaga'amnee fi deeggarsa barbaachisu hunda taasisuuf anis akka ijoollee kootitti ilaaluuf waadaa galeera. Kanas hojiirra oolchuuf qophiidha. Barattoonni haaraan hawaasa naannawaa yuunivarsiitichaan simatamuun deeggarsi barbaachisu akka isaanii taasifamuuf waadaan seenameef keessaa barataa Jiidaa Sooraa fi barataa Burqaa Ashabbir yaaddoo tokko malee akka waan maatii bira jiraniitti barnoota isaanii qofarratti xiyyeeffannoo kennuun qabxii gaarii galmeessisuuf kan hojjetan ta'uu eeraniiru. Haala qabxiin kii jiru na hordofuu maatiin ammas jiran kunin qabxiin kii simistera irratti akkam akka fakkaatu koordineetarii yookaan qabxii kiyya koordineetarii dhaqanii ilaalanii qabxiin kii maaliif akka gabbu'e maaliif akka ol hin kaane yookiin bakka na cimsuudhaaf. Barnoota keenya irratti illee effektiivili akka dubbisnuuf barnoota keenya seeraan akka hordofnu maatirraa fagaannee amala adda addaa akka hin barreef yeroo rakkinaallee maatiin biyyaa ba'anii ammas dhufanitti maatiin as jiranii wal bira nu bira dhaabbatanii akka isaan nu gargaaraniif bu'aa guddaa qaba.